Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo. Alhamdulillahi ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naa ga'u. Daawwattootan kiyya viidiyoo har'aa kana keessatti haala waatisaabbii namaa nama kamiyyuu haa ta'uuti salphumatti guutummaan guututti nama san hordofuu dandeessaniin isin barsiisa. Yeroo inni onlaayinii seenes yeroo inni onlaayinii irraa bahus yeroo inni onlaayiniitti deebi'ee waatsaapbii fayyadamus yoo attaa namni sunillee waatsaappiidhaan buluqa isin godhallee jechuudha. Salphumatti haala guutumaan guututti nama san jechuudha abbaa barbaadan lakkoofsuma isaa qofaa fayyadamuudhaan waatsaapbii isaadha yookiin waatsaapbii nama hordofuu barbaadanii san hordofuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa nama barbaadan tokko yookiin abbaa barbaadan tokko waatsaappiidhaan salphumatti hordofuudhaaf appilikeeshinii tokko isin barbaachisa. Appilikeeshinii kanaas pilaastoorii keessaa kan argattanii pilaastoorii keessan keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha noowaa jettanii barreessan noowaa pilaastisaan notifikashin kajoonni inni kanoo aappiin kanoo kana jechuudha. Egaa aappii kana ni buufattanii yeroo aappii kana buufattan nama buufadhee waan akka buufuu daayirektii yookiin immoo rakkan dhahee isinitti agarsiisa. Isin yeroo buufattan ofirratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan aappiin isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan aappiin isinii fide irra ni buttanii bakkatti ni buttanii bakkatti ni buttu achi booda koontinuu kilik gootu achi booda ammallee koontinuu kilik gootu achi booda haala kanaan isinii fide. Yeroo haala kanaan isinii fide amma wanni gochuu qabdan jechuudha. Achi booda asoolii kanatti jechuudha maqaa abbaa hordofuu barbaadanii san barreessan jechuudha. Maqaa abbaa bilbila hordofuu barbaadanii san barreessan jechuudha isinii galee. Fakkeenyaaf ani amma kiyyoon hordofuu barbaade ani akka maleen barreeffadha jechuudha. Haala kanaan maqaa abbaa hordofuu barbaadanii ni barreessanii achi booda as jalatti jechuudha lakkoofsa abbaa hordofuu barbaadanii san guutan jechuudha. Qastii kanarratti alaabaa kanarratti kilik gootaniiti alaabaa filatanii jechuudha biyya jirtan jechuudha isinii galee. Fakkeenyaaf ani gaa Saudi Arabiyaa filadhu when Saudi Arabia okay yes kunoo Saudi Arabiyaan asii isin yaani biyyuma jirtan alaabaa biyya jirtanii filatan jechuudha isinii galee. Aappiin kuni iPhone irrattis Android irrattis hin dalaga jechuudha. Kanaafuu rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Yeroo haala kanaan alaabaa biyya jirtan irratti deeffatan jechuudha. Lakkoofsa abbaa hordofuu barbaadanii san itti guutan jechuudha. Isin galee kan amma kiyyatti haa guutu. Duwwaa 5 8 3 7 3 4 1 1 8 haala kanaan yeroo itti guutan jechuudha. Wanni gootan xiyyeeffannoo dhootan jechuudha. Achi booda aari kaja kana kilik gootan jechuudha. Achi booda haala kanaan kunoo amma hiinee jirra kunoo raayitii nu barsiisaa jira jechuudha isin galee. Yeroo haala kanaan hiinee jechuudha. Achi booda haala kanaan aappiin isiniif banama jechuudha. Asolitti kunoo akkuma asirratti argaa jirtan maqaa nama hordofaa jirtanii san kunoo asoli kanatti isinii baasee jira. Achi booda as jalatti jechuudha. Asirratti nama dabaluu yoo barbaadan fakkeenyaaf nama kana malee yookiin lakkoofsa biraa nama hordofuu barbaadan tokko yoo qabaatan jechuudha asirratti aad gochuu dandeessu jechuudha. Nama tokko lama miti hanga meeqaa hordofuu dandeessu jechuudha isinii galee. Yoo barbaadan immoo loogaat gootanii keessaa baatanii tokkuma hordofuu dandeessu jechuudha. Asirratti iPhone sittiin kana kilik yoo goone asirratti notifikashin yoo irratti kilik yoo goone kunoo maqaan kunoo nama hordofuu barbaadanii sun asirra jira jechuudha isinii galee. Haala kanaan guutummaan guututti waatsaapbii nama tokko waatsaapbii abbaa barbaadanii hordofuu dandeessanii jechuudha. Yeroo inni onlaayinii seenus yeroo inni onlaayinii irraa bahus yeroo inni bahus yeroo inni seenus
yoo namichi sunillee buluka isin godhee jiraate jechuudha rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha isin galee lakkoofsuma isaa sanii fi maqaa isaa san barreessitan salphumatti guutumaan guututti waatsaapbii isaadhaa hordofuu dandeessu jechuudha yeroo hunda. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa adimu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Barumsa biroo isin aga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.